Mucaa kanatu otuman taa'ee dhaggeeffadhuun jala taa'ee dhaggeeffadhu haasaan sanatti tole ani waraabe ani waan hin taane dubbii kijibaa namni sobee achoofe asoofuu waraabuu dhiiseen jira dhugaa dubbachuuf maaf jennaani waan kijibaa waan ta'eefi dabbaree man dhiise dhugaa kaleessa sargee dheengadda sargee akkanumatti dhiise ani yoo waan ajandaa nama kofalchiisu yoo akka tasaa waan zalgii waan jaarsaaf jaartiin ta'anii taphatanii malee hin waraabu. Beektu miti garabbii waraaba waan hin taane fidee asirratti gadi hin dhiisu maqaallee nama hin balleessumaaf kijiba waan ta'eef mucaa kanatti toleenaa waraabee dhaggeeffadhaame.Ota qaama dubartii irraa haasa'u tokkoffaa shir godhamee irraan tannaa isin jedhe arra waan addaa sitti labsiisanii dabarsa. Yoo isin waan san itti fudhattanitti amantan ni goona ni dandeenyas gochuus ni dandeenya naamana. Chaalenjii ajaa'ibaa tokko isin kan waan isin hojjechuu qabdan. Guruuppiin isin jaara. Guruuppiin isin jaara ani caalaa nuuree xiqqaa kun an guruuppiin isin jaara na amana. Gisee isaan dhufaniituma gaamuma dubartii irraa haasa'uudhaaf dhufan ana kaliinkii fuudhee geessa isinii geessu ana akkaataa riippoortiitti godhan kan isin garsiisu isin riippoortii godhuu dadhabdan jechuudha. Ani gaafadha orgalchi kana meela caalaa orgalchi liinkii namoota warroota qaama dubartii irraa haasawanii fi warrootuma gosummaa fi as gubbaadhaaf gantuma namaa wal arrabsuu haa'ulu kana warra balqaa baachaalee. Ya akka kutaa warra tokko zooratu jennee guruuppii nama kumata akka qabdu osoo qabaanne ni jirti mata kana bira nama dhibba ja'a qabdu. An guruuppii ni qaba bee. Guruuppii ni jirti bee kan tani keessa jiru. Tani beeku. Guruuppii nama dhibba ja'a qabdu jira amma fakkeenya. Guruuppiilee akkasii nama kumata kuma lama daqiiqaa inni laayivii seenee sanitti riippoortii itti roobisnaan hoggusan tiktookiin isaa baandita lammaffaa dhufee ganaa asir qaama dubartii irraa naasoo warra bilqaba naamana. Kana goone ganaa asirraachi abbaa fedhe anamaan taane ana caalaa gaafa negatiivii tokkos gubbattu jedhe gaafa waan agarteetiin xiqqeenya hawaasaa yookaan immoo waan hin taane wooma bakka asilaan irraa hin barbaachifne dubbadhe tiktookii hin barbaadu baandi godha isin eeyyaman jiran warra balqaa isin jedhe kakadhee fuuldura guyyaa raamatti. Anamaan taane gaafan qaama dubartii fidee as kaayadhee irraa haasawee namarraa haasawuu waan biraa dhimma namaa baruu waan biraa nama gorsuu waan biraa nama waachuu waan biraa. Hagayoom qaama hudduma shamarraatii fi wooma kutaa saa uummata akkana wallaalaa gisee isin jennu bar uummata yoo qaama haadha isaanii fidan dhaggeeffadhaa rabbiin waa meeqa nama dhorkatu reefu isin jedheen jiraan dhaggeeffadhaa rabbi waa meeqa isin dhorkatu yoo ija isaanii ilaalte akka waan bineensi fuula isaanii kana nyaateeti bineensi warruma sirraa fakkeenyaaf haasa'uun baana hunda isaanii walitti qabeetti jira beekaa tokko lama miti. Akka waan fuula isaanii kana bineensi nyaate ija hin qabdu funyaan hin qabdu afaan hin qabdu gurra hin qabdu rifeensa hin qabdu qaama hin qabdu akhlaaqa hin qabdu bifa hin qabdu uummata rabbiin haari godhee duraanuu gara haadhaa keessatti uumeedha bara kun uummanni garuma haadhaa keessattuu rabbiin dhamaasee uume kana bara uummata yaa haadha uummata kana dhalte numa darramteeti wallaahi laziib yaa haadha uummata kana dhalte wallaahi billaahi ati numa darramte. Ada ini mana mana? Nabi Kanyar salawat Abu Sada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau bilang kamu. Terbang kan akan gerti wahai gerti hudurra. Iyu gerti wanti bifak abdu wanti bifak kam negitun. Umat Kanyar lagi pada. Yonuti itiniti himnu hendak gitan. Amma mukantikkan kuni itiniti himajira. Wanti nama jala yaatanii ijjitanii hin jirtu karaa riippoortiitti jira yoo riippoortii hin beekne isin barsiifnaa koottaa akka oromootti jechuudha odoo gosa bakka hin buune odoo ganda bakka hin buune odoo kutaa bakka hin buune akka oromootti warri gartee dhugumaan isin jibbisiisee gartee yeroo hunda qaama dubartiirraa haa ta'u isin jibbisiisee kan akka gartee asirraa abbatu yoo barbaadan koottaa nu dubbisa achitti bibbiraan jirtu yoo ammaa wanni lammata wanni isin dubbachuu barbaade namni gidee xiqqishoo gartee fooloo kuma takka kuma lama qabu. Waan akkasii haasaa garuu wanni akka jedhan wanni akka jedhan wannuma gartee haasaanii miti fokkottuudha. Yoo eeguma ati xiqqeenya irraa itti uummata naa to'ite eega guddattee uummata naa to'ite haadha abbaa keetii si'a baaree haadha abbaa keetii waan soo guddamtee sana achi ergii fi haadha abbaan keetii itti faayidaa haa taaniin. Okay? Sadaffaa irratti immoo ilmaan Oromoodha. Dhaggeeffadha ilmaan Oromoodha. Nama gartee waa'ee huddurraa haa taa'u gidee hunda fooloo ta'e irraa kaafadha. Okay? Wanti afaan bantanii gartee maaliif itiritti himaa oolla dayyuu tan ta'ina nuti baay'ee amma
guddannee jirra. Uummata nu jaalatu qabna. Deeggartoota hedduu gartee warra gartee nu jaalatu qabna. Waan fokkottuu dalaguun never hin ta'u. Tasadaffarratti haati faateedha. Qulqulluu intala dubartii maqummaan siitu haadha faateeti. What is meaning of name? Dhaggeeffadha. What is meaning of name? Maqaan kun maal irraa bee? Hin baratanii bara yeroo Ingiliffaan diritti haa ta'u hin leetin hin baritan. Ingiliffaa akkuma namaan hin baratinii akkuma isin fakkaatti. No! Dhaggeeffadha. Maqummaan isii kun haadha faateeti. Haadha faatee haadha shamarran Oromoo taatee qabdee waan fokkottuu luka hedduu san nama ni garsiifti. Yaaddiniitiin xiqqollee namni jireenya kanarratti bu'ii fi ba'ii hedduu kana dabra. Namaa wal loluu danda'a. Namni irraa gartee du'uu danda'a. Jaalalleedhaan gartee wal loluu danda'a. Dubartiidha. Kanarratti namni yoo gabbee xiqqishuma imimmaan buuse daabboo gabbee. Hayyoon amman gabbee xiqqishoo na jee qaama isaa beekat. Never waan akkanaa keessaa baha jaarraa 21ffaa keessatti waan akkanaa tana haasaa ooluun amatu gadaa amatarraa waan akkanarraa. Qaama dubartii biraa waan fuudhee irra kaanii oofanii akka garree. Maali yaati? Saboo alfeenoo sitti oolchine keessa jirraa baru bara 2026 keessa jirraa baru. Aboo bara 2026 jirraa baru. Hin bayyanattanii sammuun ta'e 2025ti. Hayi. Think godhaati yaada xiqqishoo bal'isaa amatu hundumarraa haasawaan jiinaa ol baasaa akka Oromootti akka namni akka nama gartee sammuu qabutti yaada jijjiira. Hayi waan kalee yaadde arraan tana biraa yaadi. Minaa innoo se'uun yaaki faaraa duqeetaa mi hunda yaaki wallahi billahi uummata duqeetaa mi maal uummanni kanaa yaaki mataan nyaatan haadha faateedha kuinii Oromooti. Jaalattanis jibbitanis intala Oromoo ta'uu qofaaf jaalannaa jechuudha. Intala Oromooti obboleettii teenya. Arras boruus iftaanis dubartii Oromoo hunda dura gartee ni deeggarra ni kabanya hin arrabsinu jechuudha. Tasadaffaadha. Ijoolleen teenya ta'e Oromoodha. Nama keessan gargaaruu irratti xiyyeeffadhaa malee arrabsuu irratti hin xiyyeeffatina. Okay? Nama keessan gargaaruu irratti yoo inni miidhame maddii dhaabbachuu irratti yoo isiin gartee waa barbaadde yoo inni gartee waa barbaadde gartee gargaarsa irratti xiyyeeffadhaa malee arrabsuu irratti hin xiyyeeffatina. Arrabsoon aadaa Oromootii miti amala Oromootii miti. Caalaa dhugaatii waan bareedu dubbattee. Yaa obboleeyyan kiyya barra. Isin ammoo warrummaa nu yoo ta'e isin hordoftan kun dhaggeeffadha. Ammoo warrummaa isin dhaggeeffattan kun dhaggeeffadha. Warra gartee yeroo hudduudhaa garteetiin hudduu abaluuti jira ammoo osoo akkana isin jedhani warra hudduudhaaf cita teessisan. Anyway san faayidaan qabu. Abbaan fedhetti amanuu dandeessaa amanuu dhabuu dandeessaa. It is normal. Jirta. Garuu waa takka uummadudha. Waa takka arra baangiraawundii suuraaf duban kaanneeta. Aboo haadhee haadhu baadhee jaaram duuti. Dhaggeeffadhu laala ammoo jaaram duuti haadhee haadhu baadhee yaa ani beeka waan ta'eef ni beeka annaa galaa ta'e taasifi. Garuu dhaggeeffadha waa hubadha. Namuma yeroo hundee dubartii salphisuuf as gubbatti deemu kana fooloo goote jedhan taa'e. Anyway jala taa'e daawwadhu rakkoo qabu. Jala taa'e daawwadhu. Fooloo kan keerraa hafadhu. Abbaa facaana caalaa nuree maan taane fooloo keerraa hafadhu. Allaqa kana jechuudha. Waggaa har'aatis hudduu. Arras hudduu. Borus hudduu. Akkam jaan beektaa?